uummata ofii dadhabsiisa, uummata ofii kacheessa. Mootummaa ofiin taane yookaan ganda bakka diyyeetti dhaqee bakka bu'een hojjetu yookaan ofiin tiksu mootummaa jiru hunda dadhabsiisee ajjeesee caasaa gandaa dadhabsiisee qaama nageenyaa ijaaramee immoo dhaqee qaama mootummaa dhaqee uummata irraa ittisuudhaaf uummata baraaruudhaaf deemu immoo rukutaa. Humna finxaaleeyyii immoo iddoo wayii qabate immoo otuu ittiin bu'iin tiksaa bukkee deema meeshaa walii daldalaa meeshaa walii dhiyeessaa. Kun ikkoo humna abaarsatu. Iyyadattu as Wallagga Bahaa keessatti waan ta'e Horroo keessatti waan ta'e amma immoo godinaalee adda addaa keessatti. Haasaan pireezidaantii Shimallis Abdiisaa dhiyeenya kana Naqamteetti taasisuun dhageeffadhu dhaadannoo abbaa Tsaayyee Liqinnaas Gabbaalleessan na yaadachiise. Aangoon kuufa fiddi, kuufni of tuulummaatti geessiti, of tuulummaan ammoo kufaatii saffisiifti. Hoggansi biyya wal waraansaa raafamaa jirtu tan diinagdeen ishii laamshee harkaa qabu, kursiitumaa dhaadachuun daranuu gaagama ammeessa malee bu'aa biraan qabu jechuun Jawaar Mohaammed ammas mootummaa naannoo Oromiyaatiif deebii kenne. Ibsa walirratti baasuun mootummaa naannoo Oromiyaatii fi Jawaar Mohaammed ammas cimeetti fufuun waldiddaan qaamolee siyaasa Oromiyaa garamitti geessaan yaaddoo namoota hedduu ta'ee itti fufee jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni keenya dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu wajjin tura. Maxxansi miidiyaa hawaasaa irratti Jawaar Mohaammed yeroo dhiyoon as qoodu deebii kennuu haala fakkaatu wal duraa duubaan maxxansuu itti fufeera. Waa'ee dhimma marii araaraa marsaa sadaffaa irratti akkas jechuun mootummaa Itoophiyaa qeeqee ture. Fakkeessuun nagaya buusuun hin danda'amu. Mootummaan gama tokkoon marii araaraa marsaa sadaffaaf waywaannaa biyyoota dubbii harkaa qabaniin dhiyaataa jiru didaa gama biraan uummata miskiina aduutti baasanii waywaachisuun sirrii miti. Nagaa buusuuf onnee irraa fedhii qabaannaan waltajjii mariitti deebi'uun alaf falli hin jiru jechuun masirra deebi'uun ifa gochuuf waamicha marii araaraa marsaa sadaffaa jarri waboo fudhateera kan dide mootummaadha. Dippiloomaatotaan mariin marsaa biraa hin barbaachisu. Finciltoota irra jireessaan barbadeessineera kanaafan ammoo harka kennachuuf nu dubbisaa jiru jechuudhaan Jawaar Mohaammed qeeqa mootummaa Itoophiyaatiif qabu ammas irra deebi'uun ibsaa tureera. Ammas Jawaar Mohaammed dhimma ajjechaa suukaneessa Salaaleetti irratti akkas jechuun rakkoo siyaasa biyyattiitu kun dhale jechuun barreeffama dheeraa barreessa. Ajjechaan suukaneessaa Salaaleetti gurbaa qacalee irratti raawwatamee garaa nama guba. Dallansuun gochi kun uummata keessatti uumee fi mormiin barattoonni taasisanii saqa qabeessa. Ajjechaa gurbaa kanaatiif kan dallanamee booyanamee waan gochi sun ragaa viidiyootiin mul'ateef kan ragaa malee itti galaafatamu rabbumatu beeka. Guyyaa guyyaa lammiilee dhibbaatamaa kallattii biyyattii garaagaraatti ajjeefamaa oola. Obbolaan garaagara goranii dhufee waraanatti wal galaafatan kanneen mana hidhaa baafamanii ajjeefaman qonnaan bulaan qe'ee isaatti rukutamu dargaggeessa balaa lolaa fi beelaa dheefa osoo baqaaf deemu galaana diimaatti dhidhimu eenyumatu lakkaa'e. Dhumaatii ilmaan biyyaa kana maraaf sababni ijoon walwaraansa biyyattii goolaa jirudha. Walwaraansi qaamolee garaagaraa unkuraa jiran kun akka dhooyaniif ammas tuffaniis ammoo adda dureen kan itti gaafatamu murna aangoorra jirudha. Rakkoo siyaasa biyyattii karaa siyaasaatiin furuu diduutu walwaraansaatti nu geesse. Walwaraansa biyyattii kallattiin garaagaraatiin goolaa jirutu lubbuu lammiilee harka humnoota garaagaraan akka gaagamu haala mijeesse. Gaafuma dura jijjiiramni dhufu balaan kun dhufu akka malu sodaachuun hanqisuuf wayiwaan. Carraa argamee fayyadamuun marii fi waliigaltee qaamota siyaasaa biyyattii jidduutti taasifamuun siyaasa biyyattii tasgabbeessuun barbaachisaa akka ta'e amansiisuu yaaluun ce'umsi karoora waloo yookiin roodmaap masakamuu qaba gaafa jennu deebiin marii homaatuun barbaachisu anatu isin ceessa kan jedhu ta'e siyaasni shiraa malee mariin hin geggeeffamu jechuun gowwaa fakkeessanii nutti qoosan mooraa siyaasa Oromoo wal taasifna gaafa jennee carraa aangoo nurraa fudhachuu hedduu jedhanii guuza nutti yaammatan ilaalchi farra sabootaa miidiyaa mootummaa akka dhuunfatu taasisan murna Tigraay kan aangoo irraa buufamee baqatee araarsinee siyaasa jiddugalaatti deebisuu wayya jennaan humna caccabsinee jilbiinfachiifna jedhan. Waliigalatti sirna dimokiraatawaa dantaa fi mirga uummattootaa hunda tiksuu marii fi waliigalteen ijaaruu wayya jennaan sirna abbaa irree olaantummaa nam-tokkee ijaaruu filachuun daandii siyaasaa dhiphisan. Marii mannaa hidhaa fi ajjechaatti gadi ta'an kan aangoo harkaa baatee rifatee kaasee hanga dhiigaa fi lafee isaatiin jijjiirama fide aangootti isaan baase diinumsuun qawwee kaasisan. Bu'aa daandii isaan filatanis laamsha'uu sirna mootummaa fi kufaatii dinagdee amma agarru kana fide. Akka dhaadatan sirna abbaa irree warra isaan morman mara burkuteesse lammiilee cufa harka kennachiise to'achuu dandeessu uumuun hafee lafaa fi uummanni yookiin population and territory to'annoo mootummaa jala jiru guyyaa guyyaan sun tuuraa deema. Jalqaba dogoggoruu waan tokko hawwii daangaa darbee fi hanqina muuxannootu dogoggora saniif saaxilee jechuun ni danda'ama ta'a. Dogoggora jalqabaa irraa barachuu dhabuun daandii badii kaleessa dunuunfatanii deemuun garuu maraatummaadha. Dhaabbachuu lola Tigraay booda carraa uumame fayyadamuun biyyattii daandii araaraatti deebisuu mannaa afaaniin nagaya lallabaa gochaan lola ciichuutti ciichan.
carraaqqii araaraa fi nagayaaf buusuuf lammiileen biyyattii fi mootummoonni biyyoota alaa taasisan waan fudhatan fakkeessuu yeroo itti bitatanii humna jabeeffachuu yaalan. Garuu ammoo adaduma araara didanii waraana dhuunfatanii deemaniin humnoonni siyaasaa fi dinagdee mootummaa daran laaffataa deeme. Lamsha'uu humnaa kun ammoo murni aangoorra jiru akka hawwame warra isaan lolan dhorkuteessuu dhiisii caasammaan isaatu akka harkaa bahu taasise. Duulli yeroo yeroon maqaa seera kabachiisuu jedhuun geggeeffamu seer-dhabdummaa humnoota mootummaa babal'ise. Kun ammoo caasaan mootummaa nageenya lammiilee eeguu fi eegsisuuf fedhiis humnas akka dhabu taasise. Ajjeechaa, hidhaa fi saamichi qaamota mootummaan raawwatamu aarii xiiqii fi abdii kutannaa cimsuun ilaalchii fi gochi finxaalessummaa hammeesse. Ilaalchii fi gochi finxaalessummaa kun ammoo kan warreen sirnichaan lolan qofa irratti calaqqisu osoo hin taane qaamota mootummaa irraas kan mul'atudha. Gochoota suukaneessaa akka nama qaluu fi osoo lubbuun jiruu ibiddaan gubuu, kan biraas darbee suur-sagalee waraabanii facaasuun wanta qaamonni mootummaas kan riphee lolaa garaagaraas raawwatan ta'uun kanaaf ragaadha. Murnoota finxaalii bakkoota garaagaraatti uummata shororkeessan ofirraa ittisuun sirrii ta'us humna qaban hunda isaan irratti qisaasisuun rakkoo jiru iddaan furuuf nun dandeessisu. Murnoonni kun goda garaagaraatti akka uumamaniif haala kan mijeesse murtii fi kallattii siyaasa murni aangoo qabu filate ta'e irraanfachuu hin qabnu. Numaatuu murnoota kana garii sammuu fi meeshaas kan hidhachiisee bobbaase qaamota mootummaa akka ta'eefatti kan dubbataa turanidha. Kanaafuu ajjechaa lammiilee dhaabsisuuf hiyyummaa hammaataa jiru irraa dandamachuufis dabarees kufaatii biyyoolessaa guyyaa guyyaa darbees kufaatii biyyoolessaa guyyaa guyyaan itti adeemaa jiru irraa baraaruuf gaafuma gocha suukaneessaa agarru qofa dallannoo osoo hin taane walwaraansi hundi marii siyaasaatiin akka dhaabbatu yaaluu irratti fuulleffachuu feesisa. Walwaraansa dhaabsisuuf ammoo dirqama guddaa kan qabu gufuu guddaas ta'ee kan jiru murna aangoorra jiru waan ta'eef adda durummaan dhiibbaan kan irratti taasifamuu qabus qaama kana ta'uu qaba. Abbootiin irree gaagama siyaasaas ta'ee kufaatii dinagdee dogoggora isaaniitiin uumameef itti gaafatamummaa jalaa miliquuf uummata jidduutti wal qocola dalgaa yookiin horizontaal confrontation uumuu akka tarsiimootti fayyadamu. Uummanni balaa wal walitti dhufe jalaa of baraaruu yoo barbaade qocola dalgaan jirtu obsaa fi gorsaan irra darbu. Madda rakkoo iddaan furuu irratti fuulleffachuu qaba. Humna kanaan mormii bifa kamiin godhamu irratti gochoota suukaneessaa miira keessa galanii hawaasa kamittuu bu'uun dhumaatii lammiilee dhaabsisuu mannaa murnoota finxaaleeyyii fi abbootii irreef haala mijeessa. Kanaafuu jecha sabummaas ta'ee garii hawaasaa kamuu tuqurraa of qusachuun kallattii madda rakkoo irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha.